Hashamaa harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota chaaneel yuutuubii keenya jalatti argamtan hundumti keessanuu daawwattoonni keenya nagaanii fi ayyaanni waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii gooftaan inni nagaa isaa nu baay'isee galataa fi ulfina guddaa haa fudhatu. Egaa waaqayyo nu gargaaree guyyaa irraa kana geenyeerra galanni isaaf haa ta'u. Akkasuma immoo warri nu jajjabeessaa share like subscribe gochuudhaan friendii nuuf taatan gooftaan koo sinaa eebbisuu eebbifamaa darbaa deemaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa guyyaa irraa kana immoo waaqayyo nu gargaaree wanta gorsa gabaabduu ishii qabadhee sagalee waaqayyoo keessa wal wajjin himee amma keessa koo jiru gorsa tokko sagalee waaqayyoo osoo lallaboo osoo hin taane akkuma keessa koo jiru isiniif waliif qoonna waliif mitire akkuma qaamni tokko qaamni garuu hundumtuu bifa garagaraati garuu immoo wal gargaaru jechuudha. Ijji keenya kun osoo arguu baatee arrabni dubbate uumaa gochuu hin danda'u, miilli yoo osoo jiraachuu baatee harki uumaa gochuu hin danda'u. Maalidhaa bu'aa waliiti jechuudha isaan hundumtuu. Kanaafuu wanta keessa koo jiru anis immoo isiniif qoodudha malee gooftaan gaariidha. Kan ani fakkeenya maalidhaa ijaa ba'uun kan waaqayyooti sagalee waaqayyoo. Fakkeenya fi sagalee waaqayyoo keessaa Roomaan 12 keessatti maal jedhaa 12:14 irraa kaafnee yoo dubbifanne galanni Yesuusiif haa ta'u. Akkas jedha warra si ari'atanii eebbisi isaan eebbisi malee hin abaarin. Warra maal godha warra si ari'atan eebbisi malee hin abaarin jedha. Warri gammadan wajjinis gammadi, warra boo'an wajjinis boo'i. Waa'ee walii keessaniif yaada tokko qabaadhaa. Isaan ol of qabuu hin yaadinaa. Maal ta'inaa isin ol of qabuu hin yaadinaa. Yaada warra gadi of deebi'anii wajjinis jiraachuu baraa. Nuyi ogeessota ofiin hin jedhinaa. Ogummaa keessan of duwwaadhaaf maaliin godhina hin godhatinaa. Ogummaa keessan maaliin godhina ofii keessanii duwwaadhaaf hin taasifatinaadha. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Namni jedha namni hamaa yoosii irratti hojjete deebistee hamaa irratti hin hojjetin. Wanta fuula nama hundumaa duratti fudhatama ta'e yaadatti qabaadhu. Namni hundumaa wajjinis nagaatti jiraachuu karaa keessan wanta danda'amu hundumaa godhi. Michoota koo jedha lakkoofsa 19 irratti galanni Kiristoosiif haa ta'u. Michoota koo jedha michoota koo ijaa baasuun kan waaqayyo ijaa baasuun dheekkamsa waaqayyooti. Dhiisaa malee ofii keessanii ijaa hin baafatinaa. Caafata qulqullaa keessatti waaqayyo gooftaan ijaa baasuun kan kooti. Ana hojii nama hundumaa mataa irratti nan deebisa. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Egaa bakka kanatti obboloota koo maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Sagalee waaqayyoo keessatti maal dubbataa? Ijaa baasuun kan waaqayyooti jedha. Namni yoo hamaa irratti hojjete maaliin godhin deebiftee hamaa irratti hin hojjetin jedha. Yesuus gaariidha. Maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kana jechuun obboloota koo biyya lafaa kana keessaa kiristaanni ta'ee namni kamiyyuu amma yeroo ammaa kana yoo callise gowwaan asee yookiin immoo sodaattuudha naan jedha jedheetuyyuu isa caaluuf tattaafata malee gaarii yaaduuf hin barbaadu jechuudha. Maaliif garuu namni yoo si ari'ate maaliin godhi eebbisi isaan eebbisi malee maaliin godhi hin abaarin jedha. Kanaafuu nuti yoo maal gochaa irra sagalee waaqayyoo keessatti yoo of ilaallee nuti akkasitti adeemaa jirra akkas gochaa jirra lakki garuu nuti yoo namni hamaa irratti hojjeteeyyuu yoo namni tokko dubbate maal goona lama goonee deebifnaaf garuu kun nurraa hin eegamu obboloota koo. Deebisii immoo karaa tokkoon ijaa baasuu yoo jennu fakkeenyaaf namni tokko maal godhaa ijaa baasuun yoo fakkeenya namni yoo nama arrabsee ijaa baasuu kana sagalee waaqayyoo dhagayeetu maal godha arrabsuu dhiisetu maal godha yookiin immoo yeroo inni nama bira jiru yoo abbichi
hamaa irratti hojjete sun nama bira yoo jiraate jecha inni dubbate sanii dubbata akka waan fakkeenya wayititti jedheetuma jechicha san dubbata. Jechicha san gaafa dubbatu garuu abbichi jechicha san dubbate hagam akka gaddu hagam akka rifatu kun immoo maal gochaa jirra ijaa baasaa jirra. Kana malees immoo namni tokko yoo nama yakkee deebitee yakka irratti hin hojjetin jedhamti nuti garuu maal gochaa jirra obboleessi tokko amma nu yakkeetuyyuu osoo gara keenya dhufee dhiifama si gaddisiisee dhadhe tole siif dhiisee jira jenna malee garuu nuti hin dhiibneef jechuudha. Garaadhaan hin dhiibneef afaan hin dhiibneef malee sababni isaatu iddoo duraa sanii itti jijjiiramnaa akka duraa sanitti abbicha saniif ta'uu dhiisuu dandeenya. Kun immoo maal gochuudha dhiibneef hin jedhamu jechuudha obboloota koo. Kanaafuu maalidha ijaa baasuun kan waaqayyooti jedha. Namni tokko amma fakkeenyaa fi keessattuu warreen biyya Arabootaa kana keessatti maalidha madaamonni yookiin immoo namoonni yoo isaan lolanii garmalee aaru yookiin dhaqaniitu waan tokko balleessu haga isaanitti dubbachuu didan maal godhu dhaqanii waan biraa balleessu ijaa baafachaa dhukkoo madaamitti yoo dubbachuu baataniyyuu fakkeenyan jechaa jira. Madaamii sanitti yoo dubbachuu baataniyyuu garuu immoo dhaqanii waan biraa balleessaniitu ijaa baafatu. Garaan isaanii hin gammada garuu akkas ta'uu hin qabu. Maaliif yoo hamaa nurratti hojjetaniyyuu deebifnee hamaa hojjechuu hin qabnu gaarii gochuufii qabna gaarii yaaduufii qabna. Kanaafuu galanni Yesuusiif haa ta'u maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u sagalee waaqayyoo akka nutti dubbatutti ijaa baasuun kan kooti jedha. Galanni Yesuusiif haa ta'u maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u deebinee immoo namni tokko hamaa yoo nurratti hojjete nuti deebinee hamaa san gochuufii dhiisuu qabna. Akkasuma immoo fakkeenyaa fi namni hamaa nurratti hojjete suni yoo dhaqee rakkinni tokko yeruma sanitti jechuudha. Yeruma hamaa nurratti yaade yookiin nutti dheekkamee ka'e sanitti wanti tokko yoo irra mudate itti gammaduun nurra hin jiraatu. Maaliif namni tokko yoo isin ari'ate maal godhaa eebbisaa jedha. Yoo isin arrabse maal godhaa kadhadhaafi jedha sagalee waaqayyoo. Kanaafuu immoo maal gochuu qabna gosh jenneetoo itti gammaduu hin qabna obboloota koo. Maaliif isaa miti kan akkas godhee nama gufachiisu isaa miti waan ta'eef isa hafuura hamaatu itti fayyadameetu maal godha isa keessatti fayyadamee namatti ergama malee namni jaallatee miti. Kanaafuu maal gochuu qabna gaafa abbichi nurratti ka'e suni yookiin gaafa abbichi nurratti dheekkame suni balaa tokko yookiin miidhamni tokko yoo irra ga'e gosh jennee gammaduu hin qabnu. Maaliif wajjin gadduu qabna wajjin boo'uu qabna. Sababni isaa ijaan baasnu waan ta'eef gaafa nuti itti gammannu maalidha waaqayyoon gaddisiisuu keenya deebisii immoo ijaa baafachaa jirra jechuudha obboloota koo. Kanaafuu akkas gochuun nu irra hin jiraatu jechuudha. Waaqayyoof dhiibnetu waaqayyo hin hojjeta inneetu Kiristoosiif dhiibnee nuti maal gochuu qabna jaalalatti agarsiisuu qabna. Gaafa nuti jaalalatti argisiifnu inni sunuyyuu jechuudha hamaa hojjete sanitti gaabbetoo maalifan akkana godhee jechuu danda'a obboloota koo. Galanni Yesuusiif haa ta'u gisee tokko amma fakkeenyaa fi gola haadha ormaa kana keessatti wantumaatu hojjette tokko ana wanna akkanaa kun na mudatee beeka. Wannuma nan hojjedhe tokko wanta gaarii yoo ta'e jechuudha. Wanta gaarii yoo ta'e anatu hojjete jedhu obboloota koo. Isa nan itti xaaree itti dadhabe san ana achumatti shaffananiitu maal godhu anatu akkana godheedha. Gaafa kana garuu foon namaa dadhabaadha. Osoo nan itti xaaree akkana gochaa jiru akkamitti anatu hojjete ishiin waa hojjettu jennee itti dhiisuu dandeenya. Ifakkaatas garuu immoo maal gochuu qabna akkas gochuu hin qabnu dhiisuu hin qabnu. Haa ta'uyyuu malee isaanii dafqa keenya yookiin dadhabbii keenya san yoo shaffananiyyuu Kiristoos maal godhe ijaa nu baasa. Maqaa waaqayyoo kan eebbifamaa ta'u ijaa nu baasa. Kanaafuu maalifan yookiin immoo wanta hamaa ta'e tokko ishii takkana godhaniitu wanta gaarii ati hojjette san dhoksanii gaarii ati hojjette san anatu akkana godhanii hamaa ofii hojjetan san immoo ishiidha jechuu danda'u. Kana hundumaa maal gochuu qabna tole jenneetuma fudhachuu qabna malee mormachuu hin qabnu. Maaliif ijaa baasuun kan Kiristoos waan ta'eef inni nuuf dubbata. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanaafuu obboloota koo yaada kanarratti keessa koo waanuma dhufeefanii
isiniif qooduu barbaade waan ta'eef wal fayyanna waan ta'eef warri utubii keenya hordofaa jirtanii share like gochuudhaan hundumti keenya warri friendii keenya hin taane share like subscribe gochuudhaan friendii keenya taasisanii jechuun jaaladha. Kana malees immoo obboloota koo dhaala abbaa keenyaa dhaaluu fi gaarii gochuu qabna. Fakkeenyaaf abbaan keenya Yesuus Kiristoos balleessaa tokko dhiifama kaa'utaan naqabeera. Balleessaa tokko malee jechuudha. Osuma balleessaan qabaatiin yookiin osuma cubbuu tokko hin qabaatiin akka nama cubbamootatti lakkaawwame obboloota koo. Akka nama cubbuu qabutti lakkaawwameetu reebamee daddarbamee jechuudha. Kanaafuu nus immoo maal gochuu qabna? Isarraa baruu qabna. Anoo garraa midhaa anarraa baraadhaa jedhe mitiire maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Obboloota koo waan tokko gaafii tokko sin gaafadha. Gaafii kana mee ofumaa keessanii deebiitti laadhaa. Fakkeenyaaf amma fakkeenya fudhadha malee ofii koofis miti. Fakkeenyaaf ijoollee haa qabaadhu haa jedhu. Ijoollee kana dhaala koo kana yookiin qabeenya nani qaba kana eenyutu fudhata? Ijoollee koo santu fudhata mitiire. Egaa anaafis ijoollee Kiristoos. Gooftaan maal jedhe? Ani garboota koo isiniin hin jedhu. Ani abbaa isiniif nan ta'a. Isinis maal hin taatu? Ilmaan koo hin taatu jedhe. Egaa bakka kana keessatti amma gaafii tokko sin gaafadha. Gaafiin koos maalidha jettanii amma fakkeenyaaf abbaa fi intalli yookiin fi abbaa fi ilmi tokko markaba tokko yookiin immoo xiyyaara haa jennu. Xiyyaara tokko yaabbatanii abbaan kun akkana haa jedhu. Ani yoon du'eeyyuu jedha dhaamsataa jechuudha. Ani yoon du'eeyyuu qabeenya koo kana qabeenya qaba jechuudha. Qabeenya koo kana ijoollee koo kanaaf kennaadhaa jedha. Yoo maal ta'e fakkeenyaaf xiyyaarri yoo ittiin garagare yookiin immoo markaba yaabbatee markabichi bishaan keessatti yoo ittiin garagaree du'ee jechuudha. Fakkeenyaaf amma bakka kanatti ijoolleen isaa kunis isa wajjin markaba yaabbatanii jiru. Innis maal godha? Innis markabuma keessa jira. Ofii immoo garuu maal godha? Yookiin obboleessa isaatti yookiin immoo fira isaatti maal godha? Dhaamsa kana dhaammataa jechuudha. Fakkeenyaaf kaasilaa ijoolleen isaatis inni du'ee fakkeenya markabni garagaree yookiin immoo xiyyaarri garagaree inni du'ee ijoolleen hin haftiin jennu bakka kanatti akkam ta'a? Silaa innis xiyyaaruma keessa jira abbaan. Ijoolleen kunis xiyyaaruma keessa jiru jechuudha. Akkamitti ijoolleen haftee too inni du'ee ijoolleen qabeenya isaa kana dhaaluu dandeessi? Yesuus guddaadha. Keessa koo dhufe maaliif akka ta'e hin barree. Egaa bakka kanatti obboloota koo Phexros Kiristoos wajjin galaanicharra deemu. Galaanicharra gaafa inni markabni bartoota isaa itti gaafa qilleensi ka'ee markabni gaafa raafamu baay'ee raafaman. Garuu Kiristoos maal godhe? Galaanicha sanirra deematuu dhaqe kottee isaatiin. Gaafa kana bartoonni isaa rifataniitu innaani. Gaafa kana gooftaan keenya maal jedheen? Innoo anaa ittiin jedhe. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Gaafa kana Phexros maal jedhee? Yaa gooftaa ittiin jedhe. Ani akka kee kanatti maal nan godhu? Si duuka nan bu'a ittiin jedhe. Gaafa kanaa kottu kaattiin jedhe. Gaafa Phexros galaanicharra deemuu jalqabu shakkiitti itti galee shakke. Gaafa shakku maal ta'e? Galaanichi liqinfamaa deeme. Gaafa galaanichi liqinfamaa deemu na oolchi jedheetu iyyate. Gaafa kana maal ta'e Phexros? Galaanis tokkichuma obboloota koo kan Kiristoos irra deemuu fi kan Phexros irra deemu sun tokkuma jechuudha. Garuu maal shakkiitu keessa isaa jira. Shakkiitu keessa isaa jira. Kana jechuun fakkeenyi nani ijoollee fi abbaa isiniif kaasee kan shakkee in nyaattamaa jechuu barbaadetan. Kan shakke in nyaattama. Kan immoo in shakkin maal ta'a? In darbee jiraata jechuu barbaadetani. Fakkeenyi ani isinitti dubbadhe kun isiniif haa galu obboloota koo. Fakkeenyaaf amma abbichi kun shakkee jira. Naan galabbaxamaa laata? Makiinaan kun xiyyaarri kun yookiin markabni kun naan galabbaxamaa kan jedhu shakkiirraan ka'eeti. Garuu ijoolleen isaa kunoo maalidhaa? Amananiitu hin ceenadhaniitu amanan waan ta'eef qabeenya kana akka fudhatanii maal ta'e dhaamsa isaaniif ta'e jechuudha. Gooftaan koo sinaa eebbisu. Egaa keessa koo waan dhufeef isinitti taasa'ee ayyaanni isiniif haa baay'atu maatii nuuf ta'a isiniin jechuun jaaladha. Share like gochuu hin dagatinaadha. Nu wajjin ta'a nu jajjabeessadha.
Egaa hamma guyyaa biraatti wanta biraatti walitti deebinutti immoo ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Gooftaan koo isin wajjin haa ta'u. Kanaafuu maal gochuu qabna? Ijaa baasuun kan keenya miti. Kanaafuu maal gochuu qabna? Gooftatti dhiisuu qabna. Obboloota koo yeroo tokko maal jechuu barbaadetanii yeroo tokko ijaa baasuun kan Waaqayyooti jenna. Garuu immoo guutummaatti isaaf hin dhiifne. Cinaa tokkoon ofii keenyaa dubbatachaa, cinaa tokkoon ofii keenyaa lolachaa, cinaa tokkoon maal jenna? Ijaa baasuun kan Waaqayyooti jenna. Akkasii miti. Yoo ta'es guutumaan guutuutti raawwachuu. Ijaa baasuun kan Waaqayyooti erga jenne gungummii dhiisuu, lola dhiisuu. Bakka guutummaatti Kiristoosis dabarsinee dhiisuu qabna malee karaa tokkoon ofii keenyaa dubbatachaa, ofii keenyaa hojjetachaa gooftatti dabarsuu hin qabnu obboloota koo. Gooftaan koo sinaa eebbisu. Jabaadhaa isiniin jechuun jaaladha. Hanga guyyaa biraatti walitti deebinutti shaaloo turtii gaarii naaf qabaadhaa. Ayyaanni isiniif haa baay'atu.